Biyya anaa dhufu baga nagaan nuu dhuftan isiniin jecha ummanni Oromoo marti kaabaa kibbarraa bahaa dhiyaarraa teessanii mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan amma kan argannu mootii diizaayinii yookaan mana uffata aadaa mootii jirra magaala Asallaatirraa mana keessan mara teessanii kan nu daawwachaa jirtan ammas irra deebi'uudhaan baga nagaan nuu dhuftan isiniin jechuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan ammas akkuma beekamu uffanni mana aadaa mootii magaala Asallaa akkasumas godina Arsii keessatti kan beekamuu fi kan adda isa taasisu uffata barbaadan godina barbaadan sagantaa barbaadaniif jechuunis eebbaaf cidhaaf irreechaaf sagantaalee barbaadaniif kan dandeessanidha ni beekama. Egaa irreecha bara haaraa jechuunis 2018 baga ittiin isin ga'e jecha ammas irreecha bara 2018 sababeeffachuudhaan bara haaraa kanarratti uffatoota diizaayinii haarawaa galchuudhaan sagantaa kana qopheessinee kan isin eegaa jirru ta'a. Turtiin keessan isin faana haa ta'u kan isiniin jedhuudhaan Leellisaa Magarsaa mana uffata aadaa mootii yookaan mootii diizaayinii kan jedhamuutiin ammas irra deebi'uudhaan turtiin keessan nu faana haa ta'u. Hayyee kanatti aansuudhaan sagantaan keenya kan itti fufu ta'a. Akkasumas duudhaa fi aadaa qabnuun sagantaan keenya eebbaan kan eegalu ta'a. Shambaa nu waliin jettu hanga dhumaatti nu faana tura. Gamana bahuudhaan abbootiin gadaa keenya egaa nu keessattis argamuu baatu Oromoon bakka kamittuu ilmis hangafa waan ta'eef sirna gadaa qabaa duudhaa beeka waan ta'eef gamana dhufuudhaan eebbaan sagantaa kan nu saaqan ta'a. Nu faana tura. Shambaa turtiin keessan nu faana haa ta'u. Baatee waan ni dhagaye gadaan si dhagaye gada bisi galchi gadaa si hulluusisi lololloo yaasi yaambaa gabbisi ciniisan goomsi jiffuu tuuli tuulaa diinaa jigsi leenca gaaraa ta'a leenca homtuu hin danda'omtuu isin hin danda'in haa qabattu. Waaqni nagaan nu haa bulchu. Kan yaaddan kanarra isiniifaa milkeessu. Har'a kan hundi keessa warri asitti walitti qabaman dhimma tokkoof waan ta'eef Waaqayyo dhimma kana fiixaan haa baasu. Ani kanuman beeka kan Waaqayyo ta'u. Hayyee kaabaa kibbarraa bahaa dhiyaarraa ummanni Oromoo marti akkuma nu daawwachaa turtan abbootiin gadaa keenyaa akkasiin eebbaa godinaalee Oromiyaa keessa jiruun eebbisaniitii jiru. Hamileedhaan gara iddoo isaaniitti naaf deebisa. Maarree ammas shambaa kan jechaa jirtan nu faana sagantaan keenya ammas tokko lama jedheeti itti fufeeti jira. Kanatti aansuudhaan gamana bahanii haasawa baniinsaa kan nu taasisan Jeneraal Manaajer kan ta'an yookaan hoogganaa abbaa mana mootii diizaayinii yookaan mana uffata aadaa mootii kan ta'an dheeressaa gara waltajjiitti affeeraa hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Amni maatii mootii diizaayinii fi akkasumas beeksisaa iftuu kan jedhu kuni baga nagaan dhuftan jechuu barbaade. Karaa dheeraa deeme chaalenjii baay'ee uumamaa fi namtolchee illee baay'eetu ture. Sana hunda xiiqiidhaan keessa darbuun yeroo isaa kan eeggatu duudhaa fi aadaa keenya giddu galeessa kan godhate uffata aadaa adda addaa hojjetaa turuun guyyaa har'aa ga'eera jechuudha. Kuni bu'aa isa guddaa inni haga yoonaa buufate qarshii irrayyuu biizinesa irrayyuu isa kanadha jechuudha. Yeroo kana jennu callisnee haasa'uu duwwaa sun taane kan ragaa nuuf baane akka godina Arsiitti gaafa durii jalqabnee irraa kaasee hagaadhaatti yaada namaa akkasumas yaada warra uffatanii duwwaa sun taane yaada aadaa gosa huccuu beeksisuu akkaatuma haasaallee dabalatan hunda isaa wal barsiisuu nullee akka dhaabbataatti barachaa har'a geenye nuuf kun bu'aa keenya isa guddaa. Har'a immoo deemee wanti hunduu tokko lama jechuudhaan kaleessarraa har'i fooyya'aa dhufuudhaan dhaabbanni kun sadarkaa kanarra ga'e jechuudha. Akkuma beektan dhaabbati mootii diizaayinii kun pilaatfoormii sooshaal miidiyaa adda addaatiin akkuma argamu ni beekama. Baay'ee faca'ee alaa fi biyya keessatti illee haala gaariin beekama. Ammas kana daran yeroo isaa kan eeggatu maltiimiidiyaa yookaan immoo dhaabbata beeksisaa nama dhuunfaa irratti hundaa'uudhaan daran akka
beeksifamuuf guyyaa har'aa dhaabbata Niftuu kan jedhu faana walii galuun hojii beeksisuu aadaa keenyaa fi duudhaa keenya giddu galeessa kan godhateen sagantaa yeroo amma akkuma beektan fuuldurri kun irreecha dabalatee sagantaa sila ibsamaa oole hundaaf akka ta'utti bareechee beeksisee ofiis fayyadamee dhaabbata kanas daran beeksisee akka gara fuulduraatti walii galteedha akka hojjetamuuf waan ta'eef kun baay'ee nu gammachiisa. Nullee gammanneerra warri maltiimiidiyaa kanaallee baga gammaddan jechuun barbaada. Fuuldurri keenya ifaa wal faana hojjenna waan hir'ate itti guuttachaa waan irra caalaa immoo gaarii ta'e immoo daran gaarii gochaa deemna. Kanaafuu kanuma jechuun an xumura galatooma. Kanatti aansuudhaan ammas keessummaa yookaan nama jabaa nu gidduutti argamu Niftuu Maltiimiidiyaa kan jedhamu yeroo ammaa kana mana uffata aadaa mootii waliin ta'uudhaan piroomooshinii biyya keessaa hamma sadarkaa biyya alaatti beeksisaa kan jiru gama waltajjiittan isinii affeeraa. Kanatti aansuudhaan sapiraayizii tokko qabna. Innis maal yoo jettan egaa manni uffata aadaa mootii guddachuu qofa miti, safuu duudhaa aadaa saba kanaa biyya keessaa hamma alaatti beeksisuu qofa osoo hin taane kan adda isa taasisu guyyaa har'aa kana ambasaaddara addaa filachuuf kan deemu jechuudha. Inni sun eenyu akka ta'e boodarra kan waliin ilaallu ta'a. Ammaaf nama jabaa nu gidduutti argamu Niftuu Maltiimiidiyaa yookaan Qaalii Mucaa Sikkoo Mandoo gara waltajjiitti hamileedhaan naasimadha. Waamicha immoo kabajanii aadas kabajanii mana uffata aadaa kabajanii asitti argamuu keessan jaallattoonni hordoftoonni Niftuu Mucaa Sikkoo Mandoo keessan akkasumas karaa tiiktookii mootii diizaayin hordofaa kan jirtan keessan baga nagaan dhuftan karaa laayiviillee kan hordofaa jirtanii akkasuma immoo qaaman argamtanii sagantaa kanarratti kan argamaa jirtanii hundi keessan kabajamaa ulfaadhaa horaa bulaa deemanaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan akkuma beekamu manni uffata aadaa mootii diizaayin yeroo dhiyoodhaa as magaalaa Asallaa keessatti akkasuma akka naannoo Arsiitti akkasuma immoo naannoo akka biyyaatti beekamtii guddaa kan irratti namoota baay'ee biratti kan beekamu kun waan addaati. Akkasuma immoo uummata isaa aadaa seenaa duudhaa isaa barsiisaa kan jiru yoo ta'u har'a immoo sagantaa addaa sagantaa bareedaa sagantaa miidhagaa kana fakkaatu qopheessee simbiraan gahaa kan jiru mana uffata aadaa mootii diizaayin Niftuu Mucaa Sikkoo Mandoo faana ta'uudhaan sagantaa kana fakkaatu qopheesseera. Mana uffata aadaa mootii diizaayiniitiin ulfaatu kabajame jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan sodaanis jira, gammachuunis jira, waan lamanatti ta'e kanaaf hundi keessanuu ulfaadhaa warri waamicha kabajanii dhuftanii. Kana booda mana uffata aadaa mootii haala bareedaa haala miidhagaa ta'een karaa Niftuu Mucaa Sikkoo Mandootiin haa ta'u karaa Niftuu Maltiimiidiyaatiin karaa yuutuubii karaa tiiktookii haaraan banamaa akkasumas immoo mana uffata aadaa mootii diizaayin beektu baay'een keessan akka Arsii akkasuma akka biyyaatti beekamtii guddaa kan horatedha. Kana booddee waan gurguddaa akkasuma immoo irreecha kanaaf ayyaana masqalaaf diizaayina babbareedoo qabatee dhufaa jira. Hundi keessanuu filannoo keessan taasifadhaa jechuun barbaada. Sagantaa kana irratti warri argamtan hunduu kabajamaa jechuun barbaada. Haasaan dheeressu ulfaadhaa kabajamaa horaa bulaa deebanaa. Hayyee hamileen ittiin xinnaatu. Hamileedhaan gara iddoo isaatti naasimadhaa. Hayyee ammas sagantaan keenya tokko lama jedhee itti fufeeti jira. Mootiin maaf akka nan bahu jettanii gaafii akkasinitti ta'aa ture beeka garuu waan jabaadhaaf qopheeffannee jirra waan ta'eef kanatti aansuudhaan akkuma isiniif jechuu yaale manni aadaa mootii akkuma maqaa isaa mootiidha waan ta'eef kana boodas fuuldurri keenya ifaa ni baanaa ni injifanna dhaadannoo jedhuun gara fuulduraatti ba'aatiin kan jiran kanatti aansuudhaan akkuma nama dubbadhe manni uffata aadaa mootii guyyaa har'aa ambasaaddara ajaa'ibaa tokko filachuuf kan deemu waan ta'eef isaanis eenyu akka ta'e waliin ilaalla waan ta'eef Niftuu Mucaa Sikkoo Mandoo fi akkasumas mootii diizaayin abbaa mana uffata aadaa kanaa kan ta'an gara waltajjiitti naasimadha. Egaa gara waltajjiitti dhufaaru waan ta'eef hamileedhaan naasimadha.
Eeyyen akkuma argaati jirtan yeroo ammaa kana Ambassadara mana uffata aadaa mootii kan ta'e Niftuu mucaa Sikkoo Mandoo yookaan Niftuu Multimedia waliin mallattoo adeemsisaa jiru waan ta'eef egaa hamileen ni xinnaataa yeroo ammaa kana Niftuu Multimedia fi akkasumas erga fayyuun koo murtoofi ta'e maaf akka biikoo facaasaanii maaf Niftuu Multimedia godhachuudhaan mallattoo mallatteessaa kan jiran yoo ta'u egaa hamileen keessan hin jiru hamileen keessan hin xinnaataa bilis hamilee keessan maaf akka biikoo facaasaanii siidaaman erga manaati. Niftuun Multimediaan mana uffata aadaa mootii kaleessaa akkasiin argaa jirtanii har'ammoo waliin ta'uudhaan biyya keessa qofa miti biyya alaas akkasumas addunyaadhaaf ni beeksifna dhaadannoo jedhu qabatee ka'eetii kan jiru akkuma argaatii jirtan waliin mallattoo isaanii xumuraatiin kan jirani mallattoo isaanii xumuranii jiru waan ta'eef hamileen ni xinnaata hamileen haa kennaafi. Egaa guyyaa har'aatirraa eegalee mana uffata aadaa mootii yookaan mootii diizaayin karaa Niftuu Multimediaatiin addunyaadhaaf beeksiftu jechuudha. Dabaluudhaan baga gammaddan kan isiniin jettu ta'a moodel Feenet gara waltajjiitti hamileedhaan naas himadha. Yaa kan jedhama. Shubbistuu fi weellistuudha. Osoo godina Arsii keessa hojjedha. Mana uffata mootii yeroon haasa'u jechuun nama addaati. Nam jabaadha. Nama umrii isaa amma kanatti jabaatee hojjetaa jirudha. Magaalaa salphaas ta'ee magaalota biraarrattis waanti qaba. Nama beekamaadha. Yaansuudhaan ammoo Niftaaleen Caakeendhaa fi Mucaa Sikkoo Mandoo jabaatu jedha. Caalaa Sibaayinaa jabaatu. Agar biyyoota alaa akka nu beeksistan abdiin qaba. Waliin taatanii jabaadhaa. Baay'ee miidhaganii akkasiin bareedanii gara keessaatti seenaaru waan ta'eef hamileen haa kennaafi hamileen ni xinnaata. Hamileen ni jiru gara keessaatti seenaaru waan ta'eef akkuma argaatii jirtan bifa ajaa'ibaatiin keekii isinii muruuf gamana dhufaniitii jiru waan ta'eef congratulations Niftuu Multimedia. Thank you for 100 follow surprise delivery argachuu ni dandeessu TikTok irra jira konti ishee baayoorraan argachuu ni dandeessu bilbila ishiillee keessan argattanii namoota barbaadan surprise gochuu ni dandeessu warroonni biyya alaa jirtan dhageessanii keessanii jiru keekii muraatii kan jiru waan ta'eef inni jiru kan Niftuu Multimedia waliin hamileen hin jiru hamileen ni xinnaata keekii muramaara waan ta'eef ifama osonan yaadin irratti dhugaase kanaaf da'uuf galchaa isiniin jedha bifa kana fakkaatuun keekii keenya muranii jiru waan ta'eef kanaaf sagantaan keenya ammas bifa adda ta'een itti deemaa kan jiru waan ta'eef eebbaan gaafa eegalee eebbaan xumurama jechuudha. Kanaaf akkuma sagantaa keenya eebbaan eegallee eebbaan xumurra jechuudha. Gamanumaan maanguddoota keenya eebbaan sagantaa keenya nuuf xumuran yookaan nuuf cufan gamanatti nu affeertu jechuudha. Naaf galchaa'e. Kala. Ashii kan nagaan oolchi nagaan naa bulchu. Amaanurraa qabu. Sagantaa isa bifa ho'aan argame kana amma borummoo guddaa ta'eetu kan caalatti akka arginu waaqayyo nu haa taasisu. Eebbisi waaqe. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Bulchu. Sagantaa akkas bareedu kan ammoo itti fufiinsa isaa firii isaa kan argan nu haa taasisu. Kan hambise waaqayyo taasisu. Egaa waaqi ardaa kami'ee bokkuu kadidee aannoo kagabra aannoo waaqi gujii gurraachati nu dhagaye dhageettu nu awwaad olii olii nu hanqaad kagadii gadii nu hanqaad qe'een nagaa ardaan nagaa gilti nagaa gadaan nagaa kafuudhu nagaa heerumtu nagaa nageessi waaqi.